Franyaan koo dhufeen ajaja. Tole. Haala haadha caaltu. Amala keetti na baraachi dhaqee farsoo siin jedhu seete. Eeni. Maaloo amma dhifutti lallabbeen akkatti na dhaatti. Dhufe. Dhufe. Kootta fikirii. Kootta. Naguma. Oh, jirtaayi. Oh, naguma. Jira. Kootta. Hai. Hai. Akkam. Jirtaayi. Lambarree. Maali erga bara meeqatii feesbuukii dhaan taasisaan turre. Har'a akkamitti sin beeku naan jettare. Wanna jajamu farsoon hin jiru. Mirindaa. Hoohaa wayyamoo mirindaa laga nuuf fidi. Hin dhugu. Malabbaa keessa hin dhugu. Maaliif hin dhugne? Maaliif hin dhugne jedhe? Dhugis hin jedhe. Lama nuuf fidaa lama. Immaa maayi? Eeguma. Anaan immaa maayi ta'a? Maan bayeeti? Maayi kootu maama fakkaata? Maali kootu maama fakkaata siin jedhe? Qoya namni dhuguma si caalee sana maama naan jettaa? Galii fi akka ogeetiin maama jirti Nandeema, innaa ture, hindeemtaayi. Lai, sina fakkara, naaf. Sitti. Maal si galchi? Caal jira. Sitti mee jedhe hindeemtu. Si maal si dhibee? Ilmoo keessanii. Maali kiyya taadha fakkaatu? Maali kiyya taadha fakkaatu si jedhe? Siin galchi. Caal jedhe. Caal jedhe. Sitti melaa. Fikiri. Fikirin bade. Fikirin koo. Sirraan buudhaan sitti ka sirraan buu. Fikiri. Banneen jedhe. Haaloo. Ay mama. Ati masuk deh. Masuk doang sobde fi. Umnuani mondel. Cebai. Kambara sugar mami. Kibudami maqaan kee. Aboo ani heddumaan si jaaladhe. Ammaan dura dalaydee beektaa? Eessatti? Sabbatatti. Akkasii. Hawwisoo keessa jirtaa? Lakki gumii. Gumii? Okay. Baay'ee bareedaadha. Namuma ammaan dura sirriitti shaakalee beeku, sirriitti dalagee beeku, haalli ittiin hojjetu, gochaan haala ittiin ibsitu, kanaasanii waan sinjoo takka illee hin qabu. Kana hogguun sinjoo garuu dorgommii guddaatu si fuuldura jira. Akkuma eegaree ilaalte kanatti abdii guddaa sirraa qabna jechuudha. Abdii guddaa sirraa qabna. Kana caala hojjettee bahuudha qabda. Aartii Oromoo keessatti namoota sadarkaa tokkoffaadhaan eegnu keessa si tokko jechuudha. Kanaafuu isaan immoo waan siin jaan dhageeffadhu. Kibbu ani waan hin jedhu qabu Waaqayyo si haa guddisu. Leen. Kas si duuba jiran ciccimoon akka keetitti ciccimoon jiru maaliifuu akka Oromiyaatti miti wal dorgommiin kun kan jiru akka Oromiyaatti Oromiyaan babal'oodhaa guddoodhaa. Oromiyaa bakka bu'anii aartii Oromoo guddisuudhaaf guyyaa guyyaadhaan sirriitti hojjechuudha ogeessa wajjiniin. Anaaf natti tolteetta. Immaama baay'ee natti tolteetta. Ogummaa kana keessatti namoota iddoo guddaa ga'an jedhee abdadhu keessaati tokko. Dandeettii kee halkanii guyyaa ofirratti hojjedhu xaarii waan kana caalaa humna kana caalaa akka qabdu nan beeka. Cim